wantoota torbaa kan ofitti amanamummaa daa'immanii gad buusanii fi bakka gad bu'aa akka daa'imman ofiif kennan kan taasisan kan jedhu ilaalla. Maatiin yoo maal jedhantu yookaan jecha akkamiitu akka daa'imman ofitti amanamummaan isaanii gad bu'u taasisa. Akkasumas jechoota akkamiitu immoo akka isaan bakka gad bu'aa yookaan bakka ofiif bakka xiqqaa qabaatan isaan taasisa kan jedhu ilaalla. Namni hundumtuu egaa daa'imman isaanii akka ofitti amanamummaa qabaatan akka isaan bakka gaarii ofiif qabaatan ni fedha maatiin hundumtuu. Haa ta'u malee osoo hin beekin wantoonni nuti jennu yookaan nuti taasisnu kan akka isaan bakka gad bu'aa ofiif qabanii fi ofitti amanamummaa isaanii gad bu'u taasisuudhaan jireenya isaanii keessatti egaa booda akka isaan effektiiv hin taane taasisan jiru. Mee isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Ofitti amanamummaan egaa akkuma dandeettii jireenyaaf barbaachisaadha. Nam tokko dandeettii qabaatee ofitti amanamummaa hin qabu taanaan bakka yaade hin ga'u jechuudha. Mee isaan kana tokko tokkoon haa ilaallu. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun dagatina. Akkasumas namoota hedduu bira akka ga'u sheerii fi laayik gochuun jalqabaa. Kan jalqabaa daa'imman wal madaalchisuudha. Yookaan comparing kids kan jennu. Daa'imman manuma keessa yookaan obbolaan waliin yookaan immoo daa'imman ollaa jiran waliin compare gochuu. Egaa dhalli namaa maluma waa compare gochuu qaba. Kanaaf maatiin compare gochuu dhiisaa jechuun hin cima. Haa ta'u malee wanti compare goon hunda daa'imman biratti dubbachuu hin qabnu. Daa'imman kennaa mataa isaanii qabu. Tokko tokko barnootatti qaxalee ta'uu danda'u. Tokko tokko immoo amala gaarii qabu. Tokko tokko immoo waa uumuu irratti dandeettii qabu. Kanaaf daa'imman maatii tokko keessas ta'ee ijoollee alaa waliin wal madaalchisuun akka isaan dadhabina isaanii qofa malee cimina isaanii irratti hin xiyyeeffanne isaan taasisa. Daa'imman hundinuu waan ittiin daa'imman biroorraa adda ta'an qabu, kennaa adda ta'e qabu. Isa kan adda baafachuudha malee kan hin qabne isaan irratti focus godhanii bakka gadaanaa akka isaan ofiif kennan taasisuun hin barbaachisu jechuudha. It's not helpful. Comparing your child to other children is not going to make them better. I repeat, comparing does not make your child better. Kanaaf egaa wal dorgomsiisuurra kennaa isaanii adda baasanii akka isaan itti jabaatan taasisu. Inni lammaffaan humnaa ol waan hundarraa ittisuu yookaan waan hundarraa eeguu. Being overprotective. Daa'imman hanga ta'e eeguun barbaachisaadha. Eeguun waan hedduu irraa hambisaa balaa adda addaarraa. Haa ta'u malee hanga balaa yookaan miidhaa isaan ofirra geessisuu danda'an caalaa daa'imman eeguun yookaan protect gochuun miidhaa isaa malee faayidaa isaa xinnoo. Waan hundarraa humnaa ol ittisuun akka isaan waa hin barree fi akka isaan waa hin shaakale taasisa. Akka isaan of hin miine eegaa akka isaan immoo waa shaakalan taasisuun barbaachisaadha. While protection is crucial, especially in high-risk environment, excessive protection in ordinary setting can hinder a child's development, leading to issues like anxiety, lack of coping skills, social phobia, fear of failure, depression, low self-esteem. So, baay'ee overprotect gochuun akka isaan ofii isaanii waan shaakalle gochuun barbaachisummaa hin qabu, miidhaa isaa caala jechuudha. Sadaffaan akka isaan hin dogoggorre yookaan waan tokkollee akka isaan hin dogoggorre ittisuu. Preventing them from making mistakes. Yeroo isaan dogoggoran yookaan dogoggora wayii dalagan bifa isaan hin miineen akkaataa mataa isaaniin akka isaan sirreessan eeyyamuun barbaachisaadha malee gonkumaa akka isaan hin dogoggorre ittisuun gaarii miti. Dogoggorri barsiisaa isa guddaadha. Mistakes can be life's greatest teacher. Each one is an opportunity for them to build a mental strength they need to do better next time. By preventing them from making mistakes, this robs them of the opportunity to learn how to bounce back. Kanaaf yeroo isaan waa dogoggoran bifa isaan of hin miineen akka isaan ofii isaanii furmaata wayii barbaadanii sirreessan jajjabeessuu. Arfaffaan humnaa ol irraa eeguu. Expecting perfections. Humnaa ol waa irraa eeguu. Hanga ta'e daa'imman ofiirraa waa eeguun kanuma jirudha yookaan expect gochuun kanuma jirudha. Humnaa ol waa isaan irraa eeguun garuu miidhaa isaa malee faayidaan isaa xiqqoodha. Hanga ta'e waa isaan irraa eeguun kan jiruu fi sirrii ta'ee humnaa ol irraa eeguun akka isaan waan bira ga'uu danda'an akka isaan bira hin geenye ittisa. Maaliif waan tokko bakki inni jiru guddaadha ta'e
bakka sana akka isaan ga'an irraa eegdu taanaan takkaamatti ka'anii akka achi ga'an achi akka hin geenye erga baraniiti yaaluyyuu ni dhiisu jechuudha. Bakka sana takkaatti akka achi hin geenye erga baranii booda waan sana surmayyuu achi ga'uuf yaalanii ni dhiisu. Kana gochuurraa akka isaan galma yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa adda baafatanii yeroo gabaabaa keessatti akkas hin godhaa, yeroo dheeraa keessatti akkas hin godhatanii akka isaan irratti hojjetan taasisuutu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf akka isaan daree keessatti tokkoffaa ba'an irraa eeguun cimaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf barataan bara darbe 20ffaa ba'ee barataan tokkoffaa akka inni ba'u irraa eeguun akka isaan gonkumayyuu hin yaalle taasisa. Kana gochuurraa galma isaaniitti himanii fakkeenyaaf akka isaan yuunivarsiitii galuu qaban itti himanii barana sadarkaa akkasii xiqqoo akkas buuttee akkas goote jedhanii sagantaa yookaan galma gabaabaaf dheeraatti himanii irratti hojjechuu wayya. When kids view expectation as too high, they might not even bother trying or they might feel as though they never measure up. Kanaaf takkaatti waan guddaa irraa eeguun sirrii miti. Lammaffaan akka isaan dirqama tokko tokkoon fudhanne taasisudha. Inni kun egaa letting them escape responsibility jedhama. Hojii tokko tokko hojjetanii akka isaan dirqama tokko tokko fudhatanii waan dalagne daa'ima ofiif yaaduudhaanis kan ka'e ta'uu danda'a. Akka isaan waan shaakalle waan hojjenne dirqama tokko tokkoon fudhanii taasisuun gaarii miti. Fakkeenyaaf daa'imni mana barumsaa horii dhufaa maaliif hojii dabalataatti fee daa'ima koo rakkisa jedhanii hojii tokko tokko kennuufi dhiisuun sirrii miti. Akkaataa umuriif humni isaanii eeyyamutti wantoota tokko tokko akka raawwatan taasisuun fuulduratti dorgomoo akka ta'anii fi jechuunis akka isaan kompitiitiif ta'anii fi akka waan danda'anii waa ofii raawwachuu danda'anii of beekan isaan gargaara. Kanaaf akkaataa umuriif humna isaaniitti galanii maatii isaanii akka gargaaran taasisuun barbaachisaadha mana keessa jechuudha. Jaffaan yaada mo'amuuf dhiifama gochuu akka isaan shaakalan taasisuun gaarii miti. Condoning a victim mentality. Fakkeenyaaf maatiin nuti maatii hiyyeessarraa dhufne yookaan nuti maatii hiyyeessadha. Kanaaf kophee akkasii sii bituu hin dandeenyu, kana sii gochuu hin dandeenyu yoo jedhu ta'e irraa booru daa'imni kun hiyyumni kun waan dhalaa dhalatti darbuu fi kan hin jijjiiramne akka ta'etti of amansiisaa deemu. Kanaaf kana jechuurraa sababa biraa barbaadanii ammaaf kana bituu hin dandeenyu gara fuulduraatti yeroo qarshiin argamu sii binna jechuudha. Sababni isaas akka wanti kun hin jijjiiramnetti fudhata akka isaan hin deemneef. Wantoonni hedduun to'annaa isaanii ala akka ta'anii fi kan hin jijjiiramne akka ta'an of amansiisaa deemu waan ta'eef jechuudha yoo akkas jennu. Daa'imman yeroo isaan waa balleessan isaan sirreessuurra adabuu filachuu. Punishing rather than disciplining. Daa'imman yeroo waa balleessan badiin akka uumame beekuu qabu. Kids need to learn that some action lead to serious consequence. Garuu wanni guddaan adabuuf sirreessuun tokko miti. Kids who are disciplined think I made the bad choice. Kids who are punished think I'm a bad person. Kana jechuun kanneen adabaman ofii isaanii akka nama yeroo ta'anitti of yaadu. Yoo rukunne ofii isaanii nama yeroo ta'an yookaan nama gaarii hin taane akka ta'anitti of yaadu malee bakka gad bu'aa ofiif kennu malee balleessaa sana yaadan. Kanneen sirreeffaman immoo gochi isaan raawwatan akka sirrii hin taane yaadu. Kanaaf adabuurra sirreessuutu irra gorfama. Kids who are disciplined think I made the bad choice. Kids who are punished think I'm a bad person. Kanaaf punishment irra disipiliinii irra baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf egaa jecha keenya guyyaa guyyaa yookaan hariiroo guyyaa guyyaatti daa'imman keenya waliin qabaannu keessatti akka isaan ofitti amanamummaan isaanii gadi hin buune akka isaan bakka gad bu'aa ofiif hin laanne taasisuuf haala kanaan hojjennu jedhaan galatoomaa turtii gaarii.